mana barnootaa keessan keessa dheeraa mucaan jedhamtu jirti jedhee yaada. Akka jirtus dhaga'een ture. Wal quunnamsiisuu dandeessaa? Turii ati eenyudha? Maaliif immoo ishee barbaaddas? Shamarran mooraa keenyaa kana hundi isaanii obboloota kooti. Isaan nam tokko itti dhibeen tokko haa ga'u wal ilaalla. Amma yeroo teroo keetti duutu dhiyaateera natti fakkaata. Tole waad. Maalidha wanta haaranatti akkasumatti immoo faariifatte kun? Waa'ee Heeraniiti. Maal? Waa'ee Heeranii? Maalidha waa'een Heeran? Dafinatti Akkan odeeffannoo argadhetti maatiin ishee Heeran biyya alaatti erganii jiru. Isheenis biyya keessa hin jirtu. Maaliin goone? Isayyuu karaa hundumaan bareeddudha. Kan biraa maal jechuufi? Ayyee bareeddu maal sitti fakkaate? Waan tokko si rakkisa. Silaa rakkinni kennumu. Har'a immoo maal rakkisuu barbaaddeeti? Tole dafiitti. Yeroo kee ani baay'een si jaalladha. Maal? Jaalala jechuun jaalala isa kam? Simeera rafuun qabdu baay'ee na barbaachisa. Baay'ee na barbaachisa Simeera rafuun qabdu. Simeera mana barnootaa keessa hin jirtu haala. Maal taatee tokko haftee waan beektu qabda? Inni nama Simoonaa takka hafteen beektu maal jechuudha? Ati sin beektu moo sii miti kan wajjin olii galu? Ani dama nan bule mana obboleessa faazarii qabu. Anummaan dhufti seenee eeggatu. Amma maal jedhama egaa? Mee yoo beekaniif ijoollee biroo gaafadha. Gara been ol deemuu qaba. Simoonaan atta asitee been ol wajjin baay'ee walitti. Deemi gaa maal eegdu? Ayyee jajaa. Ani amma gara bosonichaa deemuutu narra jira. Fiinetis achi deemtee jirti natti fakkaata. kan akka intalli qabamtu haala mijeessa feenetidha. Kanaafuu feeneti gara bosonichaa deemuu qabdu. Atumti deemi. Tolee boos ajajamaadha. Eenyuun eegna deemnu? Hin deemna garuu jaarraan hin dhufa miti xiqqoon eegnu. Ni dhufamu? Hin beeku sila garuu itti himeen ture. Hin dhufa jedhee mayyaadha. Akkas taanaan osoo xiqqoo eegne natti tola. Eeyyeen akkasuma wayi. Inni immoo maal godhaadha amma yoonaa mooraa keessa? Reefuma baay'ee jirra miti tasgabba himi. Anuun beeku keessa kootu nagaa na dhoowwataa jira. Yeroo waa'ee Simeeraa yaadatu. Ture. Anaaf kan naaf hin galle. Waan shakkitu qabdamoo ati waa'ee har'a mana barumsaafuu Simeeraa. Jechuun beenuul maal haasoftaa? Filannoo argaan jirtu moo dabaree waa'ee Simeeraa kaafamu miiratti dhaga'amaa jiru. Yeroo wajjin galaa turtan yoo namni isin dorsisuuf haa jiraate natti himi jedheen. Maal sinutti dubbata? Nuti silaa dhimma nama hin qabnu. Homtuu hin jiru. Akkas taanaan tasgabbaa eega. Callistee man dhibbateen. Jaaladha miti nachas deemaa bisu.
Eeyyanis maal? Maal ta'e nagaa natti hin fakkaatu. Akkam ooltan? Nagaa keenya akkamati nagaadha miti? Nagaa qotumaan taane. Fuulli kee garuu nama nagaa qabu hin fakkaatu. Yoo rakkoon jiraate nutti himadhu. Lakkisitti fakkaateetudha malee an baay'ee nagaa kooti. Amma adeemnu yeroon deemaa jira. Dhiifa manaaf godha. An amma dirqama gara manaa deemuu qaba. Kanaafuu sin faana deemuun naaf hin mijatu. Jaarraa akkasii sumatu simeera irratti garaa jabaate osoo ishiin duute immoo hiriyaa kooti maal kootettee geerarta ga'a. Erga duuni wal jaalachuu kana dhiisnu. Filannoo na hubadhu malee. Dabalata immoo simeera waan guyyaa tokko qofa mana barnootaa hafte maaltu du'as keessa fide. Ammas dhaabbannee yeroo keenya balleessurra haa deemu. Eeyyan fedhi keeti dhugaa isheeti. Atis jaarraan hirribatta taanaan deemi. Nutis immoo hin deemnu. Waan irra geenya immoo si beeksifnu. Tole haa ta'u yeroo gaarii qabaadhaa. Ati immoo yeroo abaaramaa qabaadha. Maal fakkaata? Yaa filannoo. Ana yoonaan dammaqne Akkuma gaafa dhufteetti jirti boos. baay'ee gaariidha. Amma nan dammaqsa. Maal as? Eenyudha? Maalirraa barbaadu? Baay'ee dhukkubaa jira ta'uu gana dhiisaa. Baay'ee si dhukkubeerti. Lamaan keessanuu gaariidha. Isa dhiisaatti maaloo nama Eeran jedhamtu naannoo kanarraa beektu? Maqaa gooftati maalidha maqaan akkasii? Kutaa jaafa keessatti akka barnoota lama wala gara keessatti baranne malee kan gimbi barbaadu kan akkasii. Meera bareeda aarii. Ifni This is my teacher John. Moo maal jettam? Dhuguma kee jettam. Ifama akkam wanti beektan maaltu jira? ture maal barbaadatti ishee maal si taate? Beektu moo maaloo? Gaaffiidhaan deebisin. Waan isheen dura si gaafatte deebisi. Maal gootaa tati? Maal godhe yeroo sana akkasa gootan? Hin ariifatiin kun waan ulfaatu miti. Akkamitti namni badii tokko malee hidhee nama girsuu danda'a? Biyya kana seerri hin jiru moo? Boos cal jechisiisu moo? Eeyyeen boos achi ol sittaa saarti. Callisi lafa lafiin asii ba'uu barbaada taanaan waan gaafatamte tokko tokkoon deebisi. Maalidha? Waan isin gaafatu natti mika. Baay'ee gaariidha. Garuu dura tasgabbaa'e. Kunoo tasgabbaa'eera. Akka koo kanarraa hidhaa kana hiiki. Baay'ee dhukkubaa jira. Sitti meen jira. Waan ansi gaafadhu dhugaatti yoo natti himte qofa gadi dhiifamta. Maalidha? Na gaafadhu. Gurbaa keenan jedhamu ni beektaa? Eeyyeen barataa dhiyeenya kana mooraa keenya seenedha. Walitti dhufeenyi isaaf si gidduu jiru maalidha? Ani isa maalittan beekaan isa faana walitti dhufeenya godhadhu. Yeroo yaadu iddoo kusi toleera natti fakkaata. Waan ansi gaafadhu tooraan deebistee iddoo kana deemuu siif wayyu? Maal akkasiif deebisuu barbaadde kunis deebisaan jira miti na dhageessu? Walitti dhufeenya keenaaf waan hin qabu jette. Akkan odeeffannoo argadhutti immoo keenaa nama walicha dhufee erga seenee sinala nama sirriitti dhiyaatu hin qabu kan jedhudha. Kanatti deebiseetu soba moo odeeffannoo kootu soba? Akkuma barataa tokko ol bara. Barataa haaraa sababa ta'eef mooraa keessaa isa barsiisee amma dandeetti. Kun wal baruu jedhama moo?
kanuma qofadha moo? Eeyyee kanuma qofa. Homtuun jiru waan biraa. Maal wadaruu kana narraa eegaa baay'ee dhukubaa jira akka Obsi hin xumurre. Maaltu seefi? Kiinaan icciitisaa waan sitti matiin qabu maaliif filate mana barumsichaatti barachuu? Sitti meera. Ani safaana dubbadheen beeku. Na sobaa jirta taanaan iddoo ati jirtu seeneen mataa kee siraa facaasa. Siif galaa miti? Maal godhi jedhee si soba? Gaariidha. Amma sii kamtee gadi dhiifamuudhaaf sadarkaa tokko qofa si'a. Maalidha? Kiinaan sochiisaa mana barumsaa keessatti hordoftii na beeksista. Icciitii kana baastii nama tokkotti himte taanaan dhuma kee ta'a. Hoomaan dubbadhu. Keenaanis hordofuu hin danda'u. Nama biraa barbaadadhu. Qaxalee intalaa siin jedhu hidhaarraa hiikamuun barbaaddu erga akkas ta'ee nagaan ture. Hin danda'u jechuun mirga hin qabu moo? Eeyyeen mirga dhiisiti lubbuun jiraachuudhaaf waan asiin jedhe qofa yoo gootedha. Tolee nan hordofaati gana dhiisama. Waaw akkas jedhama malee. Jilcha amma irraa hiikuu dandeessa. Akkuma baratame godhi. Naannoon isaanis kanuma. Mana erga hin jiraanne eessa jirti jennee barbaanne. Maaliif maatii isheetiif hin bilbiltu ati? Bilbila isaanii hin qabdu moo? Noo xiqqoo obsuu qabna. Akkuma filannoon shakki tarii rakkoon uumamii taanaan maatiin rifachuu danda'a. Haala ishee hordofuu qabna. Garuu wallaalummaa magajjatu na dhiba. Maatiin guutuun ergaa mana hin jiran ta'ee maatii maan iddoo biraa deemanii dhutaa. Maaliif ittiin dhaggeeffannu waan kana? Waan ariifannee natti fakkaata. Dhiismeeti immoo beenu. Simoota sun lafa dhabdu qabaatte osoo natti hin deemte jetteetu waan hin fakkaannedha. Dhuguma isheen waan hunda himatti. Harruma kaatee harruma isaa waan nama dhabsuufidha. Sun simeeraa miti? Eeyyeen isheedhuma. Isa iyyuu uffata seeraa uffattee jirti. Natti hin bareedne wanti kun.
Qoricha keessaa keenyaatti kan dhiyaatu tokko isa kanadha. Inni immoo icciitii keenyaan hin beeku waan jedheef eeboodhuma si harka jiruun waraana ajjeesi. Ajajamaadha gooftaa ko. Maal goota dana? Mana barumsaatti hidhamne. Kanaan dura aftee waan hin beekne bitaa nutti gale kanaaf si barbaachadha. Garuu eessa deemteeti? Isaayyuu uffata seeraa uffattee jirta. Dubbadhu kaa isa turte. Maaltu si mudate? Akka ati uffata seeraa uffattee iddoo biraa ooltu maaltu si godhe? Guyyaan biraa siif ibsa. Amma dadhabeen jira gadeen boqochuu qaba. Waan taate nutti nimillee as hin sochootu. Eeyyennu kun nuti siif jennee tasii dhiphanna. Atasitti nu dhistee deemuuf moo? Ganama mana barumsaa dhaquuf hin beeku. Akkuma karaarra gahee akka dhukkubnaannaa bilbilan. Amma immoo maazirri kun dhufee naan hin galaa jira. Bilbila hanga kana si bilbilee maaliif hin kaaftu? Kaasuuf naan mijanne ture. Mana kottaan ture. Akkas taanaan gaariidha. Nuti baay'ee dhiphanne barra. Bagan isin qabaadde dhugaa. Hiriyoota keessanii qaawwachuu qotti baay'ee nan boona. Oduu. Dhiisi meeyisa. Nutis galuu qabna. Atis galii dhaqadhu. Waan nagaa isaatis gammadeera. Nagaan ture. Heera waggaa meeqa akka itti barbaade osoo beektan addaan baanee hafna jedhee baay'ee yaaddee ture bara. Habaraa jiru guyyaa akkasii argachuu. Qarshii amman barbaade naaf kenne malee nama ajjeesuu salphaadha. Sonaaf jiraachuuf guyyaa muraasa si hafa. Utuun ilaalu kennaa ol kan nama biraa ta'uu hin dandeessu. Yoomiyyuu kennaa waliin dhiisee jiraachuu hin danda'an. Jiruun kee torban kana mara eessatti badi. Lafti inni san barbaadeen hin jiru. Yaa Biinul osoo nan deemitti madhu jedhamu kennaa waliin namni sirkaa fudhate. Obboleettii jaarraa akkan barbaade godhee gadhiiseera. Ijaa obboleettii kootiis baadheeraan. Kana booddee mana barumsichaa deemuun nan barbaachisu. Keemmoo ammumaan si ajajamaa ture. Amma immoo akkati qullaa deemtu godhu taanaan ani dhalan. Kennaa waliin lama ishee madaalli faana yeroo dabarsuuf maaluma godhan jaalladha. Nama seensaan fattee kanaa wajjin dhaabattee kennaa waliin eeguuf moo gita kee barbaadu. Si faana yoo dhaabadde ulfina keetu gadi bu'aa miti. Baay'ee galatoomna. Kiyyaa keeti ganna kana akkamitti dabarsuuf karoorfatte? Daata shamarran umurii marii gudeedamanii fi daa'imman naannoo keenya keessaa yookiin immoo magaalaa keenya keessaa dhabamu walitti funaanii dookimenterii gabaabaa hojjechuun barbaada. Baay'ee gaariidha. Ajjeesaatii viidiyoo waraabaatiin naaf fidaa.